Viidiyoo muuziqaa afaan Oromoo akkasumas muuvii, diraamaa, kaamadii fi oduulee garagaraa kwaalitii bareedaa HD'dhaan ilaaluu yoo barbaaddan YouTube irratti Bakakkaa Entertainment Channel subscribe godhaa. Bakakkaa Entertainment kan Oromooti. Jaalallee tojjuboo maal godhaatiin balleessine waan ta'eef ammadii famaa yoo dhageesse gabaa wallaaleen narka baate ana wareeresi wareerse akka wallaaleen narka baate ana maraate si maraache. Ana tuusi balleesse nan beeka ke jaalallee yaa. Ngamalle sirkanya de dugensi walale miskiti titiya ngamalle kochi kosi midera beka yakabaretiya bubule nagale ifamni karabiti silahu garala tutiya hinjaba tu ngamalle gama keti ini wani garin ngana kote gama koti ini galani ke arkidara siamare. Jaalallee tojjuboo maal godhaatiin balleessine waan ta'eef ammadii famaa yoo dhageesse gabaa wallaaleen narka baate ana wareeresi wareerse akka wallaaleen narka baate ana maraate si maraache. Erga sirraa fagaadhee hin teenye ganamaa galgala. Bokona narganne keessa na nyaate na miide jaalallee yaa waan si itti balleesse namni waan daraarsu alaabsi walirraa fagaanne jallise nulaale anumaa fi atiitu wal beeka walitti